Abbaa qeerrooti. Good evening. Egaa rabbi nurraa jijjiirallee amma maqaa rakkatta. Abbaa qeerro. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share godha. Warri daddabarsaa mee xiqqishoo heddummaadha. Wayif jarjarraa beetanii chaansii eeggannee oduuf biqqin jennu. Maal goona gaa hawaasni keenya kun akka qabunuma aktiivistiin keessan tokko nama kam jettan aktiivistiin isin qabdan tokko nama miigaa isin nan beektan malee yaa jara kenna aktiivistiin keessan amma anuma nagee alhamdulillah keessattuu hawaasni keenya gama baa oromiyaa kun ammoo nama qabdaniiti waan qaban hin beekaniiti akkasin na qabaadha. Xaaliyaanii as abbaatu fi majaanimi. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Sagalee sirrii jirtii mi? Eelikki jirti jeetii yaada. Kottaa mee dhimma keenya waa'ee keenyarraa xiqqishu dhaamsa qaba isiniif qaba. Ol seenaa uummanni Oromoo. Haa egaa eenyu qabdamee as kennaa? Nuti aktiivistis taa'ee dubbii addaan dhimbiibaa ooluu miti barqa barbaanna. Haa naanna'ee wanta akka nutti himuuf naanna'ee nu naanneessee chi nuun deeme as nuun deeme. Lubbuu nu guraaruu miti. Waan dhufe mataarra qaaqaa godhuma beekna nuti. Tanu fakkaatte waa balleessitullee booda deemnee tolchina bonni tolle hin jirtu. Sina siraat naan jenna bira. Paarlaamaa beektanii sina siraat. Ani waan gooroo re'ee. Warra gooroo re'ee tole. Yap. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Itti cabsa jettan. Okay. Ittiin cabsa eega jettaniifu. Geerar naan jettu. Geerar naan jettu meekee taleeluree. Badi naan jettu meekee gajeeluree. Badi naan jettu. Meekee qajeelure asumattiin isinii dhaabaa. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Xiqqoo heddummaadha hanga taatanillee isin harkaan jiru. Xiqqoo ol wayyaawa. Geerar naan jettu. Geerar naan jettu meekee taleelure jaalum deessa. Badi naan jettu meekee gajeelure. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Haya, dhibba sadii haa gaya. Dhibbi sadii namatti xiqqaatalleedha. Hoggitaa waa akkattuun dhuftani ayya ni taate. Taate isin haa taatu. Ni eegalla. Waan gabaabaan qaba. Waan gabaabaa onneen dubbachuu deemu. Dhimma ammaan tana Dr. Hangaasaan irraa haase. Dhimma sanii fi hawaasa kiyyaaf waan xiqqishu ibsuun qaba. Maaliif koomantii isa jalatti barreeffamaa turte ilaalaatiin ture. Nama tokko yeroo inni waan hin fakkaanne dalagu jira isinif fakkaate takkaa itti seene
ni qeeqna ni arrabsina dhagaa sitti arra akka feenes jen gaafammoonni kara dhugaa dhufee dhiifama gaafate harka bannee simachuun dirqama. Harka bannee simachuun dirqama. Gariin koota keenaa dhaami maali akkas jechuun koota keenaa dhaami jaa. Edaa duraanuu koota isaatis siin haafsisee malee ejjennaa siyaasaatii miti kana tiisa jibbituuf jechuu. Akkas nama shakkisiisa. Kunis ammuma dhaammadhuu jaan. Wanta kaan isin hima. Wanta kaan isin hima. Amma dhugaa jirtu kan lafa kaayee dhugaa jirtu himee Jawharii fi ummata Oromoollee akka ilma keessanitti dhiifama naa godhaa jee dhiifama gaafatee dhiisi. Dhageessanii. Dhiifama dirretti as bahee miseensi paarlaamaa osoo ifin goggodhin osoo ifin tuulin miidiyaa irratti as bahee dhiifama isin gaafatee dhiisi. Dhiifama ummata gaafatee dhiisi. Osuma akkasiin jiruu qeensarraa buqqiftanii waan nagaa hojii jiraannu isinitti hin fakkaatin. An dhugaan isinitti hima. Badiin Hangaasaan ta'e Jaafar Aliitis ta'e caaltuu isaaniitis ta'e namoonni qubaan lakkaa'aman kan PP isin baantan kana keessa jiru kan nurraa dhalate badiin isaan hojjetan ta'urri biraan hojjetin hin jirtu. Walitti haa himnu. Isin haa galu. Isaaniif qabsoodhatti fakkaate hojjechaa jiran qeeqama waggaa qaban qeeyne maqaa adda addaatis itti baafne tanakaa maaree jinni waa meeqas jennen. Isinii galee warri biraa immoo obboleeyyan keenya kabiraa warra isaanii kachi dalagu akka keenyaatti tanakaa jaanii kadhagaarra darban hin jiru. Isaanilleen ol baanii akka jara keenyaa kanatti yoo dubbachuu baatan hanga itti duulamuu qabu ol itti duulle jechuudha. Isinii galee hanga itti duulamuu qabu hanga dhagaan itti darbamuu qabu ol itti darbin. Arrammoo yeroo inni as ba'ee dogoggora jiru lafa kaa'e waan jiru lafa kaa'e dhugaan ummataaf qabsaa'uu isaa kan kalee jaalannuuf san akka waan itti fakkaate dalagu jiruu fi akka ummatan ganiin as ba'ee nutti himee yoommoo wanni isin aarsi jiraatte dhiifamaa jee dhiifama isin gaafate ilma keenya dhiifamaa jechuu dhiiftanii koota keenuu dhaame maaree keenuu dhaame duuf deemtaa maaree ta'e arruma bosaasoo dhaqi arruma mitirqoo ta'e dila koomantii isin jalatti jala barreessitan fi warra koomantii san barreessaa ture maqaa isaaniitiin wajjin eenyu akka tahan laalaati turre. Isin haa galu. Obboleessi keenya waan itti fakkaatee fi akka itti fakkaatutti sabaafiin qabsaawaa jee gale guyya tokkollee ammas dhugaa jiru dubbachuu hin dhiifne. Nuti ayiliidha beekaas siyaasaaf jaan maaliif jaan jennee dubbachaa jirre miseensi paarlaamaa tokko gabbee FB irratti dubbii hangana ga'u dubbatee qeequmsa qeequ qabu muummicha ministeera irraa hanga jalaatti qeeqee hawaasa isaatis dhiifama gaafatee koomantii hin taane wanni isin jala barreessitaniif takka illee hin jiraatu. Warra mootummaatis ta'e warra deeggartoota jaldeeyyii inni baanuutis ta'e dhuguma maqaa waamamuu qaban isaan yaame booyiraa jaldoo katattaa'u akka isaan muummicha ministeeraatti wajjin wal quban qabnee fi dhageessanii akka isaan garee takka ijaaranii Oromiyaa ficcisiisu jiran waanuma nuti jennu jechuudha. Akka isaan ummata keenya Oromiyaa guutuu keessa Guantaanamo godhanii ummata keenya itti rakkisaa jiran kan lafa kaayee dubbate ana yookaan nama dhuunfaa tokko kan ala jiru miti. Lubbuu isaarratti riiskii fudhateeti du'uus taatuniin du'a duraanoo ummata kiyyaafiin du'uudhaaf galee je'eeti riiskii fudhatee dhugaa jiru gabbee hime dhugaan kuni ayiliif deeman maariif deeman jinniif deeman mala isin maltan kana tokkollee hin dhageenyu jechuunuti. Gaaf nama keenya xiqqollee akkana qeensi irraa cabe gaafa san waliif baana jechuudha. Tokkolleen kana quba qabaadha. Walaa garee jaldeeyyii tan inni baanu san dhugaa anaafis jaldeessuma tun jaldeessuma booyiraa achi irra tattaa'u. Booyiraa Oromoo fixu wiki tattaa'u. Oromoo ilaa arra fixu jiru. Akkuma Dr. Hangaasaan je'e yoo wanni kun
muummicha ministeeraatiin ala Oromiyaa keessa wanni dalagamaa jiru kun isaan alatti dalagamaa jiraachuun ka dhugaa ta'u ta'e warri Oromiyaa fixu jiru mootummaa naannoo Oromiyaati. Kan isin ajaa'ibsiisu awwadaa irraa kaatee Finfinnee dhufuudhaaf waraqa baafattaa jaa yeroo ammaa kanatti. Isiniin gala. Xalayaa baafatteeti awwadaa irraayin akkana Finfinnee dhufee jettee yeroo Finfinnee dhufte xalayaa san garsiifta. Ati Finfinnee keessa nagaan buluuf yeroo ammaa kana jechuudha. Waan akkasiitu deemaa jira. Dhugaa jirtu baaftee waan simmoo fanna cufa ofiisii kuna jira Rangaasaa keenya Dr. Rangaasaa keenya. Welcome. Baga uummata kee dhiifama gaafatte. Baga obboleessa kee Jooris dhiifama gaafatte. Garuu bakka jirtu san dhugaadha. Uummanni si filachuu baatu warri uummanni filanne juus ni jira. Ummata bakka buutee bakka san jirta. Ummanni bakka buutee bakka san jirtu gaafa dhugaa isaa ati dubbatte si duuba jiraachuun hangaasaa duuba jiraachuun dirqama. Keessattuu hawaasni inni bakka bu'ee paarlaamaa san keessa jiru hawaasa baha Oromiyaa hawaasa Harargeeti jechuudha. Kan inni paarlaamaa san keessa jiruuf. Namni nu bakka bu'ee bakka san jiru gaafa dhugaa ummataa dubbate ija banannee eeggachuun dirqama keenya jechuudha. Akkuma gaafa Jooree eeggachaa turtanii qeeroon. Maaliif hin jaa? Namni kun shira isarra deemaa jiru maal akka isaaf qophaa'aa jiru ifaan ifatti isinitti himee jira. Ifaan ifatti himee lafa kaayee jira jechuudha. Eenyu kan eeggachuu qabu nama keenya nuyi. Gaafa keenya dhagaa irratti darbine arrabsine waan feenes jenne miti. Jenne arra garuu dhugaan inni dubbate kun dhuguma kan isa miidhaan irraan ga'u akka ta'e nuti illee ni amanna. Tuutni shiraa kan abbootii gadaa karrayyuudhaa nam 14 bakka takka irra 5. Gocha gartee sirni atsootaa nu godhe ol. Miidhaa sirni warra dabranii kan jibbinu sun nu godhe kan jarraa 21 faa kan irratti obsi fandishee keenya ona obsi. Dhageessanii kan abbootii gadaa karrayyuu obboleeyyan keenya abbootii gadaa 14 ummata jilaaf tattaa'u nurraa fixu jechuun dubbii laaftuu miti. Salphinaan gas ga'u kan nu salphise booraa jaldeeyyii tachirra teessutan ammanni baanu kana booraa jaldeeyyii warra garaa guuttachuuf ta'u. Warra gaafa namni gaddu isaan gammachuu biraa oofan. Asiin gaafa namni ba'u isaan ichi waa eebbisan dhugaa isaati. Waan takka waan hambiseen qabu. Osoo guyyaa gadda yaadannoo Haacaaluu Hundeessaatiif namni ba'u jiruuti isaan siidaa goota keenya jeneraal Waaqoo guutuu eebbisuudhaaf baalee dhaqee jirra. TV'n keenya TV boqqollooti. TV'n keenya TV qamadiiti nuun jaachira achirra dhaabbate. TV qotilee jaa. TV beeladaa. TV misoomaa ifa fakkeessuudhaaf. Isinii galee? Warri hangaasaan piippiidha jiru piippii ta'uusaa wallaaleeti miti. Piippii ta'uun waan hangaasaa qofarratti haraama'uuf hin qabu. Warri biraatis piippii ta'ee ni jira achi keessa. Garuu hangaasaa takka irratti dhagaan hin haramu. Dhagaa yaabboleessoo gurra keessan isin haaseentu. Waan biitti guutuun keessan jirre tan hangaasaan dhaqeetti hirmaate hin jirtu. Gaafa warri biraa keessaa garagalatti hangaasaanis keessaa garagalagaa yoo gaafas dide itti gaafatama gartee kophaa kan nuu kennitan kana hangaasaan ni fudhata. Yeroo ammaatti immoo piippiin Oromoo Wallaggaa irraa jira, piippiin Oromoo Ilubbaabor irraa jira, Oromoo Jimmaa irraa jira, Oromoo Arsiif Baalee irraa jira, Oromoo Harargee irraa jira, Oromoo Walloo irraa jira piippiin. Hundaa dhufee wali piippiidha. Bakka isaan hundi keessa jiranitti hangaasaa qofarratti wanni murteessisee yakka addaatii fi murtii addaa isarra fudhachiisu takka illee hin jirtu.
wanni dubbachuu isa dhorku bobbaa galee isa dhorku hin jirtu tabeerna uummata biraan dhorkin isin yaa galu ani piippii deeggara piippii jaaladha maaree taha jinni taha jechaa hin jiru wanni naa hubachuu qabdan isin galee kanaaf hangaasaan dhugaa warri piippii keessa jiru tokkolleen hin dubbatin dubbate amma yeroon an seenu tana dura sakandii muraasa irratti kan inni liivi irraa ba'e warri biraa ka piippii irra jiru dhugaa akka hangaasaan ammaan tana dubbate kan hin dubbanne abbaan fedhe siyaasaaf jaaniif fudhadha abbaan fedhe maaliif fudhadha duritti illee siyaasaadhaaf jaayyoo jenne ta'arraa tana siyaasaaf jaayyannee fudhachuu hin dandeenye maaliif waa hedduu takka lafa kaaye waa hedduu bakka hin tuqamne tuqe bakka namni tuquu sodaatu tuqe bakka hedduu kanaaf dhugaa ummataaf dhaabbachuu isaa lafa kaaye jechuudha namuu akkasi gaafa lafa kaaye oromoo wajjumaan jira ijaan addaa ta'uu walirraa qabnu hin jiru isinii galee gaafaan fedheen ta'e PPO'n ta'e eenyuun dhorka guutuu PPO'n fedhee ta'e abbaan fedhan dhorkuu hin danda'u sammuutti yootti amante gaafaan barbaadeen ta'e achuma qabadhu komantii ta'e si galee antani nama dubbachaa jiru abbaan fedhe bar waan fedhe ta'uu mirga gaafaan woboo deeggaru war jaaladheetiin deeggara malee itti amane fedhee jechuu eenyu sodaadheetii miti gaafarra hedduun sodaaf salaatu ani salaatu nama rabbiif malee gaafarra hedduun sodaadhaaf waan harka xibaaru waan hin xibaaru ejjennoon tiyya ejjennoodha iffaarsuuf hin juqanna namuu na beeka isinii galee abbaan balleesse baa fedhe haa ta'u yakkamaa biran na barbaadaa jee barreessu tatarayyaa abbaa macaa dhiyootan sanirraa yan miidhamaa biratti kan balleesse abbaa fedhe haa ta'u miidhamaa biran na barbaadaa ansan haadha abbaa hiyyaa'u yoo ta'e si haa galu Dr. Hangasa Ahmad Ibrahim warra amma taa'ee yoon piipi taate jeena gaafatu kana waa isaa dubbachuufis siis dhifama gaafatee jira yoo feete godhiif yoo feete dhiisi dhimma keeti an dhimma addaatti mufannaan isa qabu ta'in isatti mufadhee ture waa hedduu tan inni na aarsee ture na fakkaatteetiin godhee dhiifamaa kana bira wanni isarraa barbaadu hin jiru dirqama naa hidhamuu qaba dirqama naa qalamuu qaba naa ajjeefamuu qaba hin jiru sanna bira dhiifamni dhiifama achi wanni biraa hin jirtu dhiifama godheeti fiitiin jira arrarraa eegalee ilaalchaan badaan dur isaaf qabu san hin qabu tan ammoo siyaasaan teenya garaagara ta'u akkuma jiraattee jiraatti an siyaasaan itti amanee deeggaruun qaba akka nama tokkotti hawaasa kiyyaaf ummata kiyyaaf ni tolti jee tiyyaaf aangoo barbaadaa fi fedhii tiyya guuttachuu barbaada osoo hin taane ummata kiyya karaan ta'uuf karaa kana ummata kiyya wanni maluun kana je'ee karaa yaadu karaan deeggaruun qaba hangaasaan sayyoon deeggarre na hojii deeggartu malee naa fi ati abaluu fi abaluu warri keenya dur waliin juusan ni beektanii miiga ni gingisa jenninu namni waan takka waggaa dubbichi ni gingisa anis ni gingisa naa fi abaluu fi abaluu jaa warri keenya duratti naa fi ati abaluu fi abaluu jaan amman juu sanii miti ani sanin juu naa fi hangaasaan obboleeyyen ilaalchi siyaasaa keenyaa adda bakka mormamuun na barbaachisatti isaaniin morma garuu rifeensa nama kana isarraa kutu hin barbaadu yoo inni miidhaa takka sabarra raawwate oromorra raawwate yakki isaa kan isa adabsiisu ta'e ni adabamu naachittu siigalee akkasi quba qabaadhaa fakkaataa isaa warra irra hedduun keessan nama qubaan lakkaawamu sadeen nutichi keessaa qabnu san irratti adda dhagaa darbuu barbaadan warra san hundaafuu ilaalcha saniin qabaa jechuudhaan gurra isin calamu waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh kanaaf amma wanni irraa saantu ani maqaa isaa qulqulleessuu fi maaliif miti kan hin deemu tawaa yakkeetii fi tamaalii yoo jiraatte itti gaafatama abbaan inni itti yakke addatti yakka isaa irra dhiyeeffachuu danda'a jechuudha sannan galchu yeroo ammaa tanatti haasawni hangaasaan ammaan tana dubbate garee shiraa namichi ilmaa mardaasaa jaaniin ka abbootii gadaatti ajajee ficcisiisan ka oromiyaa keessatti nama murru godhu jiru ka ummata keenya hooggantoota adda bilisummaa oromoo yeroo manni murtii asiin baasachiin qabee deddeebisu ka heeraaf hin bulle shiftaa ilmaa mardaasaa jaaniin ka koomishinarticha
adda durummaadhaan gaafa bahaan Oromoo irratti weerarri baname adda durummaan lolee lolchiisee uummata Oromoo dandamachiise koomishinartichaa sabbata Moburaayyutti guyyaa adiidhaan wareege. Hattuu halloo Oromoo uffattee maqaa Oromoo uffattee nafxanyicha ilma Atsee kan fuulli isaati Oromoo fakkaanne kagartanii maqaa Oromootiin aangoo sanirra jiru jechuudha. Namni Oromooti abbootii gadaa kudha afur guyyaa tokko deemaa gataa jedhaman gakkisiisu. Yoo xiqqaate abbaan gadaa kudha afur namarraa du'u jechuun akka Oromoo salphina isa dhageemuu danda'ee ture ittiin dhagamne gammachuu isaa ture. Isaa fi jaldeessa booyiraa guddaan manni hangaa isaan jeekanaas walumaan. Booyyee harree handhoora hin qabne. Isinii galee kan sabboontota Oromoo adabsee tokko tokko nyaachaa jiru. Kan Andu'aalam Wallagga keessatti shugguxii morma fannisee guyyaadhaan ajjeesiise. Kan uummata Oromootii fi uummata biraa walitti buusuuf shanee je'ee shiftaa shanee je'ee maqaa biraatiin gaara keessa ijaaree sabaa sablammoota Oromiyaa keessa ficcisiisu. Kana cufa waan nuti halaalaa jennu miseensi paarlaamaa tokko ifatti har'aan tana dubbate jechuudha. Nama kana lubbuun isaa sodaachisaa jechuudha. Yoo akhi nama muummichi ministeeraa isaaf eegmaya godheen ala akkuma eeyduu isaa ajjeesan san isaas ni ajjeesanii jechuudha. Garuu dhibbatti rabbii kiyyattiin isinii kakadda. Rabbiin uumattiin isinii kakadda. Harargeen gowwaadhaan waan beektu Harargeen ijaan qabdu maal hin qabdu no mee baala biraa muradhaa kanuma kanan isin hin jiru yeroo san hawaasa Oromoo Harargee kan isin caasaan shimalli sabdiisaadhaa gowwaa seetan kaan ajjeefne kaaniin eettanii gartanii dheettanitti lallabdan san yeroo san nu laaltanii jechuudha. Mee baala biraa muradhaa. Isin egalee dhiifama inni isin gaafate yoo nama taatan godhaaf. Dubbiin dhiifama achi wanni biraa wanni ja'amuu qabu hin jirtu jechuudha. Kana caalaa wal jala fiiguun wal dhiibuun hin barbaachisu. Naf fakkaattee naan jaaniitiin gaafa eeyduu Jowaar Mohaammed irraa kaasan kijibaa je'ee Jowaar arrabsaa turee jee. Gaafa immoo dhufanii narraa fuudhan dubbiin isaa sun naa galtee jee. Isin galee? Isin galee? Kanaafuu obboleessa kiyya Jowaar Mohaammed dhiifama naa godhii akka obboleessaatti dhiifama si gaafadha jee dhiifama gaafate. Kaniin duraanis isirraa barbaadu kana malee kan biraatti miti. Warri waladda jee maare jee jinni jee maare mitirqoo jee jettan ilaalchatti fakkaatu dubbachuun yakkaa miti. Warri gartee gaafa namni biraa tuqamu isaanitti uumaan fakkaanne. Gaafa immoo namni isaanii tuqamu garri isaanii tuqamu arruma Oromummaan diigamte jee tana kaanuttumu. No. Ndala iddoonni akkasii. Oromummaan eenyuuf wal qixa. Eenyuufu. Gaafa namni kee tuqame iyyansa muntaarbuu fi maayikiroofanaan iyyitee gaafa namni biraa tuqame immoo fakkeessitee suuta iyyitee wanni akkasiin dalaydu. Hundaaf wal qixa lallabu. Hundaaf wal qixa quuqamu. Qolola keessatti waadu jira. Dhaamsa kana waliin dabarfadheef hin qabu. Isin galee? Anaaf immoo namni cufti wal qixa. Lubbuun cufti wal qixa. Lubbuun amaara jaamuudhaan naannoo Oromiyaa keessatti duutu takka du'uun qabdu jee nama amanuun. Lubbuun nagaya takka. Lubbuun Oromoo Beenishaangul keessa jirtu maqaa shaneetiin takka du'uun qabdu jee nama amanuun. Sabaa sablammoonni Oromiyaa keessa jiru tokkolleen akkuma dur nagayaan jiraatu wajji jiraachuu qaba jee nama amanuun. Geema warri siyaasaa oofuuf lubbuun takka du'uu hin qabdu. Nam tokko du'uu hin qabu. Dhugaa dubbachuuf namni du'uu hin qabu. Qaama kamiinuu. Dhugaa dubbatame wanni dubbatame dhugaadha. Wanni irraa barbaannus kana wanni namni paarlaamaa keessa jiru maaf nuun goone jennee nuti komii qabnus kana waan godhamuu qabu godhe
galatoomatu dhiifamaa sii goone hangaasaa keenya kana kan hin jedhu warri kanan jenne immoo hoota keenuu dhaami hoota isaa sii dhaama hoota keenuu dhaami suufa kee arroon bosaasoo dhaqa ilmeenyu akka ta'e beektee dura sii galee isinii galee duuba akka jirru isinii ibsuun barbaada akka kaleessa tana kajennee dhagaatti haraa turre akka hin taane isinii himuun barbaada qeeroon teenya ija banattanii eeggachuu akka qabdan wal dhabbiin nu gidduu jirtu garaagarummaan nu gidduu jirtu akka jirtu ta'ee qaroominni kana oromummaanis kana lubbuun namaa ilaalcha isaatiif jecha ilaalcha garaagarummaa qabaachuuf jecha abadan du'uu hin qabdu jaarraa kanatti akkas dhiifama gaafachuun beekumsa namni dhiifama nama gaafate beekaadha jechuudha nama gartee hayyuutu waan yakka beekee dhiifama nama gaafata dhiifama immoo gaafate san godhuufiin dirqamaa jechuudha namu akka beeku dubbata gaa akka beekan mana eegan hin jenne kana jechuun kiyya arruma gartee yoo piipi taate yoon piipi taate yoon warri gartee qufaa biraa garaa qabdan kana keessan qufayna aliyyi kun ifatti nama dhugaatti fakkaate tokko dubbatu warri waan akkanaa jettan waan isin kana jettaniif niin beeka haasawaan dhiyoota na godherraa warra koomantii ajooytuu akka hafuura keessanii narra barreessaa jiruutu waan akkasii odeessa. Isinii galee? Koomantii majaa isinarra barreessan san ani bakka hin qabu yeroo isin qabuuf waan na fakkaate dubbachuudhaaf immoo if duwanjuu yeroo cufaa'u waan na fakkaate nin dubbadha bakkaan dogoggorittis ifiin hubadhaniin dhaabbadha hagammaatti dogoggoraan firratti harka hin qabu miira keessa seenee faa'uun arrabni nami liqe malee isinii galee yeroo hedduu deddeebi'ee isin dhaammate haasawaa keessatti amboru du'uun malaa ani raammoo xiqqoo takka ta'e danuduu dandeessuu fi abadan raammoo miteeti no nama sadarkaa sanatti if tuffachuun hin barbaachisu sadarkaa sanitti mirga sarbamee gartanii qoma dhawatee dubbachuun ni dhorka nuti duuba jiraachuu dhabuudha sababaa mootummaa shiraan deemu kana jibbinuuf sababaa shira deemu kana jibbinuuf shirri deemamu kun garuu kanneen nutti himaa jirutti oromiyaa irraa deemu jira malee qaama olaanuu irraa mitii nuun jechaa jira wanta akka fakkeenya nu godhee ture ummanni Somaaleetii fi ummanni Oromoo nuti ummata walirraa fuudhee ilmaan nu iddoo jiru warra waggaa meeqa umrii teenya guutu nagaa fi gammachuun jaalalaan wajjin jiraachaa ture yeroo shirri warri gartee dhagaadhaan gale sun hojjechaa tureen aangoo umrii isaanii tursiifachuudhaaf nu idduutti shira xaxanii ummata keenyaa fi ummanni nagaa wajji jiraachaa ture hantuutaa fi adurree walitti hee ture garuu yeroo Mustafeen dhufutti lafti sanuma ummanninis sanuma biittinis sanuma waan dabree ka'u malee diinummaan ummata iddoo dhufte gaafa sanii sun amma jirtu dhugaadha kun dhugaa lafa jiru ummanni harkaa wal dadhabe amma nagaan jira dhiibbaa mootummaa tokko qabu harkaa kuni jijjiirama abdiilleen achirraa ka'uun fidee isiniif milikkata fakkeenya godhe gaafa jaldeeyyiin tun ichii kaate ummata biraatiif Oromoo iddoo nagayniin dhufuu hin danda'u jennee hin amannu jechuudha yeroo hunda ummanni ummataaf diinan ta'u sirnaatu ummataaf ummata walitti diina godha malee ummata Amaaraatiif ummanni Oromoo nagaa wajji jiraachuu
هندندو تيجتون قبل نوتي قرو كان أمة أوروموتي في أمة أمارا ولد دينا درن دينا قد أجر سرنا خليس أس كان أمة ولد دينا قد سرنا أمة أورومو رتميد دا أدامك سبا سني كبته هجته سبا سوال موتر هجته kan diinummaa tana unkure sirna jechuudha malee ummataa miti fedha ummataa namni baadiyyaa keessa gabbu'ee deemee gaafatee riisarchii gaggeessee fedhiin ummataa kana jee namni gartee waan kana qoratee qorannaa irra gahee hin jiru. Warri gaafa hiriira baasan miira keessa galchanii oromummaa daawun oromummaa jechisiisan sun warra miiraan oofamu miidiyaadhaan itti goohamee jechuudha. itti murtaawsan gaafa mootummaan hay balakkasii miti wajjin jiraachuutu caala juun gubbaa dhufe ummanni waan diduuf tokko illee hin qabu jechuudha kan ummata waliin fitu jiru sirna dhuguma dubbachuuf biyya pirezidaantii qabdu biyya liyyuu haayilii qabdu akka naannootti biyya mootummaan federaalaa gubbaa harka keessan kaa'an biyya sanitti dhaqanii abbootii gadaa 14 aduu guyyaarra shananii taan qabanii hidhanii kan hidhan sanuu tokko keessatti jeesanii shanee godhee nuun jaan nyaara adda addatanii ka ajjeese shanee ajjeese kan hidhan eenyutu hidhe kana saaxil baase doktor Angaasan dura namni abbootii gadaa ajjeese shanee osoo hin taane shanee shimallisii jedhee dubbatee jira tana duraas tooftaaf jenne gaafa sana waan innis gubbaarra qaqqabeef arrammoo lafa ol buqqaase dhugaa jiru kana caalaa akkatti dhugaan ummataa dubbatamu shira tokko keessatti ni jira jee nama noon deeggaramuu qaba hadiyyotti akka hin miidhamne dhaamsiin nama dhaammachuu dhufe hadiyyotti akka hin miidhamne osoo nusiif duubaa hin qabne achiis dhugaa jirutti himee bakka dhabee hadiyyotti akka hin miidhamne hawaasni keenya mufannaa isaaf garaa keessaa qabnu san ifirraa dhiquu danda'u qabna isin galee mufannaa san dhiifne akka nama keenya tokkotti dura eeggachuutu nurra jiraata siyaasaatti dhiifne hawaasni baa oromiyaa gurratti sin calawu dhadhawadhaa gurra keessan yakki addaa kan qofaaf kophaa boon jiru kanaafuu an akka kiyyatti obboleessa kiyya dhiifama sii godheetiin jira isinis dhiifama godhaaf joowar keenyalleen akkuma ati dhiifama gaafatte akka dhiifama sii godhu shakkii takka hin qabuan hawaasnis shakkii akka dhiifama godhu shakkii takka illee hin qabuan harkuma kana deemin siin jaa namni dhugaa qabu abadan hin kufu akkuma atu dubbatte dhugaan xiqqaateef dharatuu lamteen hin injifatamu xiqqaatus dhugaan injifataadha hanganaan isinit dhaammachuu dhufe dhimma kana qubanaa qabaadhaa eegmeen qabajee jiraninu eegmee manni qabu san irrattu jaldeeyyiin garaa raqaa booyyeen borna ajjeesu dandeessi jeetti deddeebi'ee matee jira ammoo ajjeesu miti qeensarraa muranii haa if laalanii kana dhaammanna jechuudha kana waggaan juu hundaan gara piippii hiriiraa isin jechaan jiran ka itti fakkaate waan si fakkaate godhe ani immoo hojjennootti jetama daa qiyyaaniin qabu isinis hojjennooti isin qabaadhaa hangaasaan immoo bakka sagalee sabaa ta'etti miti osuma akka duraanii sanii jiruutu anaaf qabee